اللي ميديا قبات تباني كيسا والدبتني وهند أمتي أو في قفا في ميديا قبا باني بكان قفصني sila akkas tureemi أنا أكسب بيك أكسب الأدمالي أكاني قبل أصلا أن كان بيكم شيخ جمال علي نبي بالبلشزني طالبون ندولي شيخ نخيرنا شيخ حبيب لينجا ندولني قد في تكام بيجي تنقب دون ندولي رابط ونجني إيش نجني سكابان نكابم جنا مرحبا جدين Allahu akbar Allahu أما لا يبي قبا بانيتيني أرارا كيسان أوف أمة التبسنا يجاران غير ميديا تسقف نقاوها أرارا أوف سو أي نو دبي هلا ada تتعب ada wanni ati dhiibbataa turteef waan kana أم بهل بركيس هل بهم بربادو إلى بركيس هل لولي مرات لنا تدبني بره يو أما ديمتي بود أمني كم كبا ستي كبا بديو في بيكا بقى تسنجرني إتدي بينا ناسو داكسن ayna ناسو داكسن يو أتدي وددي أنا توكسي والبهدو كسر ركاسة كنا يلي دبموجو la ilaha illallah muhammadur rasulullah آريك حسابه يعني آريك حسابه ديك أديك ما صدق ما في يو يا تنتي yaa waamaa Ali bullem bu'ee ustaazi xaahirillee bu'ee namni gallafa bu'ee wanni bare yoo san rakkoo guddaa fide waliigalteen keenya lafarratti waliigallee miidiyaa gubbaa baane gara biraatitti galabbatamee ani ammoo namuutu sultaanii laguma danda'u abaasarii laguma danda'u xaalibuun laguma danda'u alhamdulillah jazakumullah khairan amma asri zanani nabira asri salatu deema jamaata inshallah wal argina ya rabbi دكتور ديمنا دكتور ديمنا واجراني ديما كان ديمنا اما اللي مدار بكوف زي دارن تقول وانا جنون haydar rakkoo yoo hiikkatelle sirna jira akkuma duraan beeytuun xaalibullee namoota biraallee ustaaz jamaal aliyillee rakkoon kaleessa dhumatte sun karaa kanaan nutti deebite osoo an bahee miidiyaattillee waan haasofne dubbii tana fala itti godhaa ijaarsotaan gahi. maal an dhugaa dubbachuu fi dhimma kana guutumaan guutuu keessaa bahee dhimma kana amma een tolbaasa haaliqa tolbaasa arguuf teessanii midhaan kun ni khiyyabeedha viidiyoo kana waraabbadha. Rabbiin nama baay'ee qaba addunyaa kanarraa. Gaafa dhingidda Israa'el Filisxiinii keessatti daa'imman Gazatti lafarraa dhumtu bari namni akka kiyyaa kun kama Suudi Arabiyaa kan keessatti bakka nagaatti osoo ruuza isaa garaa qofee nyaatu bari kiristaanni bari doonii markaba meeqa guyyaa 15 deemte ummanni aartistii islaamummaa maal akka ta'e hin beekne bari warri qabdee Israa'el hiitee deebiste. Anna ajaa'ibe hojii rabbiin ajaa'ibe adaa rabbiin kun kaafira keessaallee yahudaa keessaallee sa'a barbaade waraana barbaade qabaa jechuun naa gale ummanni sun ummata qullaa ummata waa'ee waan takkallee hin beeku doonii kaasanii midhaan fe'anii daa'imman gazzaadhaa bira dhaqanii nyaata kennaa jedhanii osoo deeman karaarra guyyaa 15 bishaan gubbaa jiraatanii booda Israa'el qabdee meeshaa harkaa guurtee hiitee tumtee dachaaftee saniifuu rabbiin naa baay'ee qaba waan ta'eef Rabbiin kamiidhamee wajjin jira waan ta'eef dubbiin tuni ooltee bultee na amanaa ammallee hin deebiti ammallee rakkoo bira dhufaa rakkoo rabbi haamsisu hangama kiyyaa keessaa bahe. Ati mataa waan jarri siin jedhan dhagayani haqi duuba irraallee dubbiin dhageenye waan ati jettu maal feeta Abuzar? nuti waan jennu wanni tokko yoo jiraate kaafsanillee ani bar wanni na dhibu bara wanni an ummatanillee waliin galle ummanni kun immoo ummata yoo isin waa dubbattan waa sharafu wanni na dhibu doktora kiyya dhiifamallee naa godha sagalee sirrirra ol fuudhe namnummaan keenna kuni waan quraan illee yaa ayyuha alladhiina aamanuu lima taquuluuna maa laa taf'aluun gaaf duraallee waan jedhametu jira waan san fudhatanii gabbu'an qaniisanillee dubbiin namaa gala waan kana ammaaf jedha gadiin buunaa jedhan erga gabbu'anii guyyaan meeqa waan kanatti yaani yooma miidiyaa gubbaa dhufan nuun lolanii nutti caffaranii dhaabadhu jechuurra waan san qulqulleessaa anatu walif fidaa jedhan masalan hin beeytani nama akkasidha anan walif fidee waan kana cuunfa ammaaf waan jedhamutu yoo san ka'e urgagaa saniiti guyyaan meeqa ammallee immoo bifa addaatiin gaafa dubbiin ka'ee kaayiroo bira ga'e kaayirootti jaarsummaaf nuusoqaa nuu fidaan hin danda'amu urgagaa saniiti guyyaan meeqa san biraa taraniin ijoolleen tun wal dhabde ijoolleen tun biyya tokko keessa jirti walif fidanii guyyaa tokko ashaa waliin nyaachisanii salaama wal dhungachiisanii jennelle waan jirullee maallaallee wanni jedhu na dhiba namni keenna
gaafa asirra bahee dhanraa dhagahii caqasi yoo ati waa dubbatte sirraan dhageennu akkanan taanu yoo ati immoo afaan baatee olomaa'ii dura dhaabatte akkasi olomaa'iin kun dura bu'ee maaf waan kanan qulqulleessineedha kan na dhibu baran akka gaafsaniiti namni yoo silkisiin dawwalin yoo waan fudhate tokkotti hin deebi'in doktora baay'ee na dhibaana wallaahi kun baay'ee na dhiba waan goonu inshallah namoota waan san fudhatan dhiibarra goone rakkoo ijoollee sanii akkuma fuutanii hiika xumuraa bakka hangaa shari'aa dillee keessa laata shari'aa dillee dubbisuu ni dandeenya maali bullee dubbisuu ni danda'an illee amma rakkoon hin jiru karaa wal arguun ima danda'ama. Wanni takka baay'ee si kabaja keetiif deebii kan keetiif sun seenuun barbaadu mana kanaan dadda ke gaabii kan ke gabaadhu yalla dadda daakoo seenuun dhufuma lamaan dhufun yalla habibi sura maal jette gaafii kan keetiif gabaabsi gaafii ammaa kana deebii si deebisa kun amma baay'ee gaarii ani wanni ofumaa kiyya agartee akkan of jibbu na godhe maali beektaa waan tokko sunis fakkeenyaaf amma Haydar obboleessa keenya Haydar amma ani Sultaan Alkhayr Haydar warra wajji guddan jechuun danda'amu. Amma fakkeenyaaf ande wani naa galuu dhiituma taa'ee isaa anan maraatara uummata maraatara jedhee taa'eetti yaade fakkeenyaaf amma Sultaan Alkhayr maallaqa gurreefa jennu birrii Sultaan Alkhayr gurre kana birrii hammana sigaha jennee waan uummanni fedhii mataa isaatii qabrii isaati jecha kennaaru jala deemee kalkuleet godhee hammana sigaha jedhee fakkeenyaaf dubbachuu kanarraa wanni argadhu maalime. Adadum anas ta'uun namni baay'ataa deemaa jira dafee bahu kan ani bahina miidiyaa dhisa waan jireef dafee viidiyoodhaan dafee gadhiisaa jedhaan warabbal ka'aba viidiyoo abdi raggaa gara 20 waliin qabee jira dafee gadhiisee jechuu deema namni guddaa fi xiqqaan bilbilee ka biyya bulchuu fi ka biyya hoogganuu dhiisi waan kana dhiisi gaha kalaas biraa galii mucaan kun yoo booda waa ta'eessisa wata dhiisi dafee harcaasee deemaa kan osoo viidiyoo itti dalagu jiru wallaahi as dhufee amma gara gaafii keetitti as deebi'a Ustaaz Hamza Hashim yaa obboleessa kiyya ummata kiyya kana illee rabbumoota akkana godhe homaa waan gudun qabu kophaa kiyya amma amala ummata amaaraa siima ummanni amaaraa dheengadda sheeka tokko deeyni namaatiin miiliyoona 10 bahe rakkate yoo yaadattee hin beekan Sheekh Abubakar Mayyuu maqaan isaa miiliyoona 12 deeyni itti bahee jennaani walumaa galatti rakkate ummanni maal godhe miiliyoona 12 barbaachisu irra walii galan waan biraan godhina hundi keessan chaalenjii qarshii 500 hirmaadhaadha jedhan miiliyoona 12 ni gurra idaa keessa hin kafalla mana xiqqaa keessa hin binna makiina xiqqaa tokko keessa hin binna sheeticha nagaa deebisna kanaafuu wanni nu barbaachisu 12 miiliyoon birra yaas falli ganaa jedhanii walii galan jechuudha. Miiliyoona 12 kanarratti yoo sumuun cabduun kan dabalamtu taate dhaabbata tololtummaa dhaabbata gargaarsaa tokkoof keessaa baasnaa quba qabaadhaan wal mallatteesse biyyi dafee dubbiin galeessu. Yoo gargaarsa gadi baan torbaan tokko keessatti miiliyoona tokko fi guurameenaa miiliyoona 12 san hanga guuramee keessaa baasanii kaan fidanii Maqdooniyaadhaaf kennan Finfinnee kana keessatti biyyi akkasitti deema adliidhaan. Tamaam amma ka jenne bakki rakkoon itti wal dhabee fi miidiyaa gubbatti ol baate maali akka abdiin hin salaanne akka abdiin ibaadaan qabne akka abdiin hattuu saamtuu ta'e kana saalfanne afaan kaleessa ittiin faarsin dubbachuu cal'ifne afaan keenya qabanne bakki dubbii irraa kaates ni malaan sheeka guddaa ustaada keenya guddaa maqaa dha'uuf qaanfadhu tokko kaati beeytu maqaa keetiin akkaawuntii bannanii baankii nigdi baankii afuu dhaaban. Dhiifama bakka iqaamaa godhame dhiifama. Iqaamaan gura godhame. Bidara asirratti gaafii qabaan. Sima gaafadha gaafii sirraa qabaa aga sheeticha deebi'u sheeticha deebiftaate atagas yemmuu jidduutti yanaa deebise shee Hamzaan salaata agarfu. Tayyib isin kan namichi kun hin salaanne ka hattummaa isaa beeytan ka rakkoo isaa beeytan ummata irraa wanni mallaqa olii isin sabaasabsiiseef maalin sababni isin mallaqa olii sabaasabdaniif itti kennitaniif akkaawuntii isaa irra galchitaniif ummanni kun sababa keessan sababa isin haasoytan sababa isin gabbaatanii gaafattan mallaqa ofii harcaaseetiin hin kennu dhageeffadhu Haydaro dhageeffadhu haga na deebu deebisaa isaa deebifta jidduu sana yoo dandeette naa deebifta ummanni kun isinitti amane isin amane
rakkinna uummataatiif dhaabattan uummata bira dhaabattan jedhee isin amaneeti malee abdii raggaasaa maalitti isa beeka banii naadam. Uummanni musliimaa hojii jarri itti jirtu kana maaliif beeka akka isaan dhoqqee ofii dhiqachuuf rakkinna hiyyummaa ofii asin miicachuuf dhufan odoo beeytan isin maaf uummata ficcisiiftan. Jeneraal kanaaf dhiifama gaafannee ka'ee dhaabadhee nama 20 dhiifama gaafadhee inni dogongoree natti fakkaatee natti fakkeessanii dhiifama naa godhaadhaa jedhan uummata musliimaa dhiifama gaafadheera tokko jedhe. Amma gaafii Hamzaadhaa jiraachuu baatu yoo inni dhufee itti himta Abaazar. Bakki itti wal dhabne dheengadda mana sheeriyaat gammadaatti ol seenee gurbaanii wallaahi ma billaahi ma tallaahi ma ani miilee sadi malee waa tokko hin qabu jedhe. Ragaa baha jedhe kunillee jarri saahibban isaa kun Abaazar faanillee ragaa baha yoo barbaadan. Meeqa qaba jedhe mana baabaatitti Abdii Raggaasaadhaa Abaazar. Hajji gaafadha. Meeqa qabaa jedhe. Ajaa'iba. Wallaahi billaahi mushkilaan guddaan isin bira jira. Mushkilaan bira jira mushkilaan guddaan. isin hunda keessan bira jira ustaaz isin hunda keessan warra keessaayyuu warra silaa dhalataa si koomandoo taatan achi barbaarii odoo ijji keessan argu zaalim odoo ijji keessan argu ummata keessan odoo isin boru dhibamtani odoo isin boru duutani eenyu baa keessanii isin gargaara kana booda akka isin du'aa miti yoo ibiddi fedhee duubaan eegetti isin qabate akka ummanni kun isin hin rifanne beektani maaliif wareegama ufiif hin kafalle namaaf kafaluuf xaartan isin jireenya keessan umaan sirreeffatina jireenya keessan kamanni keessan keessa qullaa ka qabeenya hiisin teessan qullaa namaaf dhaabattanii dhiitee bariitee maqaa rabbiitiin jedhaatiin namaa kadhattan ufii keessanii kadhattanii maaf hin jijjiirresin maalin isin gizee mara diqqaa guddaan keessan olomaa wala hayyoota keenya wanni dhalataan si koomandoo marti isin hundi keessa maaliif ulee namaa taatan maaliif caammaa namaa taatan